Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafuma jirtanitti daawwattoota keenya hordoftoota keenya jirtu fayyaadhaa nuyi nagaa keenyadhaa galata gooftaa. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa keessanii maatii eebbaaf beekoo jirtu baay'ee gargar baduun keenya nu gammachiisaan jiru baay'ee addaan bannee gargar facaanee walitti deebinee wajjin hojjennu isiniin jennaa galatooma. Yaa warra lama taanee aan dhufnee fi gaafii hedduu viidiyoo kaleessa gad lakkifne jiraalatti gaafii nu gaggaafattantu jira. Maaliif wayyaa gurraacha uffattanii nuun jettanii wayyaa gurraacha akka hin uffanne tokko maatii keessaa namni nu jalaa miidhame. Lammaffaas immoo akkuma biyyaattiyyuu waan nama gammachiisu argaan jirru ilaalaan jirru kanumaa wal qabateeti. Anammoo obboleessa koo baay'ee nan jaaladhu baay'ee wajjin guddannee baay'ee waan hedduu waliin dabarsine na jalaa boqotee jira. Irra darbee immoo dhaqeellee awwaallachuu hin dandeenye kun baay'ee na miidhe. Kanumaa fi mee abbaa kanarratti bal'ina isaa ilaalu. Koomentoonnis jiru warroonni koomentii nu gaafatan hedduudha. Meeqa yaasa imech irratti jechuun akka biyyaattis akka uummataattis akka dhuunfaattis gaddi jira. Kanuma kan uffannee gabaabaamatti sababiin isaa uummanni keenya tokkuma waan ta'eef bakka hundumaatti rakkinni kan jiru kana gabaabaamatti. Biyya keessa waaqa jechuun namni tuttuqne hin jiru. Bilbila argamee namatti himamuu dhiisuu danda'a malee hunduma birayyuu rakkoon kun gaheera. Kanaafiyyuu waanuma gaafiin qabu ture jechuudha. Gaafii isin nu gaafattaniif kanaaf isin deebifna. Lammaffaa immoo waa'ee piraank irratti haasa'aa jiru. Meestii waa'ee kanarratti maal taate? Meestii waa'ee hojii keenya irratti uummata keenya. Piraanki maa hojjettu warri jettan sirriidha. Yeroon kun yeroo nuti uummata keenyaaf sagalee taanu yeroo nuti uummata keenyaaf gaddinu jechuu barbaadan yoo ta'e dhugaa keessanidha. Garuu addimshaashumatti akkuma waliigalaatti piraankiin hojjetinaa yoo jettani piraankii hojjennedha kan uummanni keenya ilaalaa jiranii. Quumna gara ilaaluun jaallatanii gorsa wanta uummataaf ta'u wanta dhuunfaaf ta'u wanta ogummaadhaaf ta'u yeroo kanumaaf piraankii immoo kan ilaalu baay'eedha. Warri fakkeenyaaf akkuma waliigalaatti piraankiin jaalladhu piraankii hojjechuu keessan nan jibba warri jettani dhuftaniin ilaaltan yeroo nuti quumna gana hojjetta yeroo nuti waan gaarii hojjennu immoo dhuftaniin ilaaltan. Warri piraankii jaallatan immoo baay'inaan dhufanii ilaalu piraankii. Kanaaf viidiyoon immoo yookiin yuutuubiin immoo yoo ilaalan qabu taanaan namni ilaalu taanaan ofuma hin hojjetamu jechuudha gabaabaamatti. Kanumaafi yoo lakki isin ilaallaa wanta gaarii duwwaa hojjedhaa piraankii dhiisaatii viidiyoo waan nu gorsu waan nu gargaaru hojjedhaa jettani nutti maa yaada keessan nu barreessa. Kanadha kan nuti piraankii hojjennuu fi warra piraankii ilaalantu baay'ee jira. Yuutuubiin immoo ilaalamuu baannaan gatiin qabu. Kanumaafi isin fakkeenyaaf piraankii kanneen jaalladhu warra jettani yookiin nama lama yookiin nama tokko yookiin nama sadii isin immoo dhuftan hin ilaaltan. Warri piraankii immoo 2,000, 3,000, 4,000, 20,000, 50,000 yoo ta'e nama baay'ee fedhii nama baay'eetu eegama jechuudha. Galatooma garuu yaada keessan nu barreessuu fi baay'ee isin galateeffanna. Dursinee gara fuulduraattis yaada keessan nu barreessuuf duubatti hin jedhina. Nu barreessaa baay'ee isin jaallannaa isin kabajna. Galatooma. Yaa uttaanee viidiyoo waa'ee Shimallis Abdiisaa irratti jalatti riyaartii nus namadha ijoollee namni namadha. Waan namatti dhaga'ame tokko miidiyaa mataa keenyaa qabna waan namatti dhaga'ame tokko
gadi baasanii dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf eebbaan uummatadha. Uummata keessa jirti, uummata keessa oolti. Yaada uummata keessatti dhaga'amu dubbachuuf haadha ishii afaan haadha ishii taatee dubbachuu hin dandeessi waan ta'eef jechuudha. Saamraamnu munaaminaan jedhamu maqaan ta'e achi jalatti barreessite waan hedduu dubbattee waan hedduu arraba hedduu dubbattee kuni namni yaada mataasaa yaada dhuunfaasaa haasa'uu hin danda'a. Yoo namatti tole in ilaalama, yoo namatti tolu baate immoo hin dhiifama malee nama arrabsuun namni fakkeetti namaatiin uumamee saree namaan hin jedhamu. Fakkeenya saree faa jala naqanii maal faa shaangullitu akkasii jala naqantu jiru. Nuyi mana keenyatti hunduu arraba hedduu rimuuf hin goona. Arrabicha garuu sasan rimuuf hin goone maaliif ilaalamu dubbifamu jenneeti. Namni waan namatti dhaga'ame waan namatti fakkaatu fakkeenyaafanii viidiyoo mallee TikTok irraa fiduu viidiyoo sin barsiisa jedhee itti bashannantu jedhu malee akkanumaan hin fidu jiru gaadhuma fidullee jechuudha. Waan isin kofalchiisuu danda'u waan irraa keessatti yoo hubattanii ilaaltan ergaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf raachuu fi wannoon hoggaa taphatan tapha keessa ergaa guddaa dabarfatu. Amma viidiyoo guyyaa 3 dura raachuu fi asliin waliin taphatanii sinii dhiyeesse achi keessatti haadhaaf abbaa manaaf haadha isaatiif haadha manaa isaatiif akkasumallee waa'ee jireenyuma Finfinnee keessatti amma fakkeenyaaf tokko magaalaan Finfinnee keessa odoo hin jiraatiin Amboo ta'anii Gudar ta'anii eessa ta'anii biyya eessa ta'anii Finfinneen biyya kooti biyya abbaa kooti jechuurra keessa ta'anii keessumatti ankooti yoo jedhan bareeda jedhu ergaa qaba. Viidiyoon ani fide sun jechuudha. Nama ilaaleef nama hubateef ergaa waan ergaa of keessatti qabu malee argeedhaaf viidiyoon fidu. Argeedhaaf viidiyoon hojjedhu. Piraankii illee hojjedhee piraankii nan hojjedhu suni amma uummata koo oduma kolfanuu maal keessaa baratu. Fakkeenya faniif abbaan eebbuu hoggaa piraankii hojjennu abbaa manaaf haadha manaadha. Abbaan manaaf haati manaa mama olii galanii waliin hojjetu. Akkamidha isin gaa'ela akkasin hawwattaniif gaa'ela akka mama olii galteedhaan namni olii galeetoo waliin hojjetu maayidha jenneet waan akkasii hojjenneef inna malee callifneetoo hin hojjennu jechuudha. Amma fakkeenyaaf piraankii kaleessaa yoo fudhattanii sirni kofalchiisuudhaaf abbaan eebbuu yeroo piraankiitti godhamu yaaddetaa kaleessa. Yeroo piraankiitti godha jedheetoo yaadeeyyuu miti jechuudha. Dhoksaadhuma gandoon kaameraa isaa viidiyoo isaa ilaaltanii jechuudha. Viidiyichi baay'eedhuma nama hawwatu maaliif dugdatti gateen akka isaan irratti hin barreeffan hojjedhee qarshii na jalaa fudhattanii maal jedhee yeroo hunda kanarratti yeroo baay'ee nan dubbadha. Hoggaan dubbadhu uummanni nu bushaa turan jechuudha. Baay'ee jaboodha. Dhugaa rabbii jechuudha. Isaanii gadda meeqa ciibsanii waan meeqa ciibsanii uffata adii meeqa uffatanii waan baay'ee kolfaatii waan hedduu dabarsu isaan jechuudha. Sirpaatii maal jechuudhaan ani isaanii nunan jedha jechuudha. Hoggaan isaan argisan jaboota jedha. Nama tokkoon isaanii cimaniiti inni yeroo asii hiyyeeyyee huu jennee tokkoon isaan jabaatanii cimaniiti jabina isaanii ibsu. Isinis gadda oduma qabnu oduma gaddinus oduma keenya nu dhiigus isinis bashannansiisuu qabna isinis kofalchiisuu qabna jenneeti. Kanaan booda immoo jechuudha waan isin hojjechuu qabnu waan isin barsiisa jechuu qabnu nu barreessaa jalatti koomantii nuuf kaa'atii koomantii san dubbifnee isiniif hojjannaa. Gaafii abbaa eebburraa qabdanii gaafii anarraa qabdanii gaafii isin qabdanii nu yuutuubii kana aan hojjennu isuma dhugaasaa isinitti himne maallaqa akka nu gashuuf maaliif hojjettanii isuma dhugaasaa walitti himna jechuudha. Eebbaaf mucaa waggaa 6 daayippariin ishii barbaachisa waan hedduutu ishii barbaachisa. Teenyee nama kadhachuurraa waan keenya keessa jiru isinitti agarsiisaatii akka viidiyoo kana nu ilaaltanii viidiyoo nu ilaaltanii amma dhumaatti ilaaltanii beeksisa irra dhufu nuuf ilaaltanii taanan nuu kaffala maallaqa viidiyoo amma dhumaatti nu ilaaltan kun immoo gargaarsadha. Ittiinis hin bashannantu nus hin gargaartu jechuudha. Akkasitti hubadhaatii wannoon nuun jedha karaa kanaanii
silkii naa bitaa jedhee yeroo baay'ee sin caqacaqeen ture TikTok irrattis ta'uu danda'a afeenis silkiin koo na jalaa caccabee maaloo maayidhaan viidiyoo sinitti dhufee too sin faana hojjedha jedhee isin kadhadheen ture. Viidiyoo karaa lachanuun gallakkise isinis isin kadhadhee gallakkiseera afaan Amaariffaa irratti illee gallakkiseera. Deebii beessaa argattee onaan jettan sin qomoo koorraa odoon ta'in garasiin argadhe. Nama nan beenne, nama maalummaa koo hin beenne, nama afaan koo hin beenne, nama odoo bara kana akkasitti namni akkasitti ol qabatee jiru deebiin garuu karaa garasii in argama dhugaa. Namni baay'ee sin ilaaluttanii karaa garasii hubachuu dandeessu. Garuu quubsaan jiru, gargaarsi jiru, namummaan jiru karaa garasii dhugaa isuma dhugaa isaan siniin himu. Silkii bilbilee fakkeenyaaf karaa kanaan yaa kaleessa maaliif gurraacha uffattanii na gaafattaniitu malee ijoollee Oromoo tokko eenyudha gaafananii sololoo qofadha namni bilbilee na gaafate haadha eebbaa rakkinni jira jennaan akkamittan rakkina irratti rakkina itti hima jedheen lakki rakkinni jiru sololoo koon jedheen dhugaa innu isaan biraa dhiphina hedduu jira waan hedduu jira waan ta'eef isa qofadha ijoollee Oromoo keessaan na gaafate. Oromoo keenya ogaa rakkina keessan namni viidiyoo naa ilaalaan siniin jedhe malee waan biraa naaf godhaa siniin hin jenne. Kanaaf Oromoon ol bira dhaabbannee tokkummaa jennaa baay'ina jenna garuu rakkina karaa kana sinitti odeessuu koorra karaa garasii afaan Amaariffaa irratti onnaqee odeessi isuma dhugaa dafee deebii argata. Karaa saniin amma waluma qixan sinitti mee karaa saniin garuu dubartiin tokko Ameerikaadhaa maqaa ishii akka dhaamus hin barbaaddu akka dubbatamus hin barbaaddu garuu qomoo keenyaa miti 10,000 hirkitee akka nani bilbila bitadhu guutee ishii seebbisaa ishee asumaan galatoomaa jedha. Oromoo koo dhugaa namni rakkina isaa sanitti himatu rakkina isaa bira dhaabbadhaa fi maayinni viidiyoo nama ilaaluun rakkina ofii bira nama dhaabbachuudha rakkina ofii bira waliif namaa ga'uudha malee wannoo namaan jechuu miti jechuudha yeroo hunda. Kanadha dadhabbinni nuyi Oromoon qabnu viidiyoodhuma waliin laallu kunta sabiskiraabiin ijoollee Oromoo eenyu guddaadha. Namni guddaa taatanii jirtan eenyudha fakkeenyaaf ani ijoolleen sheerii naa gootu isuma dhugaa rabbii yeroo hunda xiqqoodhaa kaasee amma ammaatti sheerii naa gootu horoo qofadha. Horoo koo galatoomii dhugaa laphee koo dhugaa sin jaaladha isuma dhugaa koo sin jedha. Kanaaf wal qooqurra waliin jechuurraa jechuudha. Afaan wannoo kanarratti immoo ijoollee guyyaa sa'aatii 24 bichaan jalaa tursaa maal akka tuqameen beeku sheerii ugaan sinii godhe odoon ani balleessin ofiin balleessaa jira mee warri kun sun qunname yoo jiraattanis nutti afaan Amaariffaarraa hin baduu afaan Oromoorraa garuu ankoollee dabalatee sheerii ugaan godhee sa'aatii 24 booda ofumaan ofirraa balleessa maaliif waan akkasii kun naman itti dhufee yeroon itti argadhee yeroon itti seenetti sheerii nan godha. Sheerin gatiin kaffalu uummata tokkoof tokkoon walii qaqqabuudha waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon ilaallafuu fi laayikii wal qixamti. Laayikiin qarshii miti ijoollee. Laayikii yoo gootanii nama biraa akkuma qixxee sheeritti lakkaa'ama waan ta'eef laayikii namaa tuqaa warri sheerii gochuu hin dandeenye yoggaa ilaaltan warri laayikii inni gochuu hin dandeenye warra Google akkaawuntii hin qabne malee warri Google akkaawuntii qabdan hundi keessan iyyuu laayikii gochuu dandeessu warri karaa Yahoo maal qabdan laayikii gochuu dhiisuu isiniif ta'uu danda'a. Kanaan achi warri Google akkaawuntii qabdan hundumtuu laayikii gochuu dandeessu. Laayikii nuuf godhaa viidiyoo isiniif hojjennu nuuf barreessaa nuuf kaa'aa isinitti hin baay'ifnu waan jettu qabdaati. Ufuma kootiin lafa ijoollee ani bakka laafidha miti. Inni akka kootiin haasaa koo itti fufee waan ta'eef jechuudha. Warri immoo sin gaddisiifne soo jiraate kana keessatti dhiifama siniin jenna. Kanuma sin deebisniif kennuuf dhufne akka biyyaattis akka dhuunfaattis rakkinni nu bira ga'e waan jiruuf wayyaa gaddaa an uffanne. Kanaaf oolaa bulaa galatoomaa lafa nagaa oolaa lafa nagaa bulaa isin jaalanna.